Harargeerra rakkoo fide maali? Harargee maaltu rakkisee jira? Keellaan kun furmaata ta'uufii qabu. Sana haasa'uu qabdan malee Harargee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hin dabarsinaatii viidiyoo kana hanga xumuratti dhaggeeffadhaadha. Maaliin jechuu barbaadaa hunda keessan warroonni sooshaal miidiyaadhaan jechuudha. Harargeen rakkattee Harargeen rakkoo keessa jirti. Harargeen beelooytee jettanii achi baatanii ustaniituma nama duratti akkanatti huccuu qullaa akka nu darbu jirtan hunda keessanuu of eeggannaa godhaa hunda keessan. Harargeen rakkattiin jirtu akkasitti. Harargeen keellaan dhaabbateeti sababa keellaa sanii rakkoon irra ga'e hawaasni ishii jalaa beele malee Harargeen rakkattiin jirtu. Akkana jettanii karaa roga birootiin illee akka uummanni biroo roga birootiin illee nu arrabsu godhaa jettan. Miidiyaa irra baatanii jechuudha warroonni miidiyaan Harargeen rakkattee jirti. Harargeen gaafa barbiyyiiti biroo bakki biroo akka rakkate akkanatti gurreef akkanatti gurreef horreetti. Dhiisaa baqa. Wanni isin godhuu dandeessan yoo jiraate wanni Harargeerra rakkoo fide maali? Harargee maaltu rakkisee jira? Keellaan kun yoo ka'ee furmaata moo akkami? Yoo qannaseeti moo akkami? Qaranni dhaabbate kun waan silaa furmaata ta'uufii qabu. Sana haasa'uu qabdan malee Harargee ustaniituma viidiyoo kararraa waan Harargee hin ilaalchine achi baataniituma akkanuma viidiyoo fuutanii namuma kararra deddeemu ustanii waraabdanii Harargeen beeloote bakki akkanaa beeloote naannoo maarratti isineessa maarra jettanii gaggaafatanii ustaniitu miidiyaalee gurguddaalleen hundi keessanuu rakkoo guddoodha. Harargee yoo beeloote yoo danda'ame yoo dandeessan maaltu akka ishii beelesse wanti jechuudha. Harargeef qaraxa dhaabbate qaraxa gatii ol kaafame kanaatu xiqqoo jimaa irraa hesheessee namni illee akka itti gabbee dalagu dhabe. Kana malee waan birootiin warri sooshaal miidiyaa irra teessanii Harargeen akkana dakkate akkas dhimma Harargee gijinitti uummata biroo manni biroo maaliif gabbee maaliif hin jenne warreettan dhiisaa ga'e Harargeen rakkattiin jirtu hin kijibina. Nagaan jiraadha. Ispeeshaalii keessattuu warrootan suuraa haadholii keenyaa ijoollee xixiqqoo namootaan karaarra deddeeman warreen isaan kan ol baastanii online irratti jechuun Harargeen akkana jirti kana jirti kan jettan warri jettan akka waan kanarraa qusatan dhugaadha. Rakkoon nurra jirtu ni jirti. Kanaaf furmaanni maali jettanii hara furmaataa deemuudha malee kun furmaataa miti. Rakkoon nuti tokkichaan rakkoon nuti qabnu rakkoo keellaati. Miidiyaan hundinuu jechuun warrootan filoora baay'ee qabdan hara miidiyaatti kan nu dhiyeessitan. Rakkoon keellaa nurraa ka'uu qabaa jecha jiru kana bichaa ol nu baasaa kanarra nuuf wanta ta'a. Haala kanaan nu deeggaruu qabdan malee Harargeen maarree haadholii teenya ijoollee teenya ara nu dhiisaa waan akkanaan postiin godhinaa saayibban keenya.